isheen of ajjeesii naan jette suni kottu of ajjeesee sitti argisiisa jechuudha. Of ajjeese tanan sitti argisiisa kottu. Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii jirtuu jiruuf jireenya akkamii ana biraan hundinuu gaariidha. Galata Rabbii arra waa argee tanan dhufe jechuudha. Waa argee dhufe maal argitee dhuftee maalidha kan akkana si gammachiise kun naan jechuun keessaan hin oolu. Na gammachiise just yaani nama takka haala bareedduudhaan sila bakka namni hidheenne takkatti yoo argitu itti gammadda jechuudha. Just yaani ani ofii hootii yoonillee irratti miidhama taasisaa jiraadhe yoo nama sana immoo yoon ofii kooti olitti arku nin gammada jechuudha. Sinii galte hedduu takka gammada. Just hedduu takka gammada yeroon argu jechuudha. Wow osoo seedoon ani osoo maraatu baatee na ajaa'iba malee osoo maraatu baatee na ajaa'iba. Aboo maal kun abeet qomana maal kun abbaan nama badee ijoo are yaani bakka kanatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka kanatti yaani wabiin illee osoo maraatu baatee na ajaa'iba. Seedoon illee osoo maraatu baatee na ajaa'iba jechuudha. Yaa qomanaa jettanii ani mucattii bara akkanatti hin argine dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Aboo maali kana maali nama meeqaa fudhatte silashi? Aboo solooloo kana jetta yaa sheebbishee jetta barina nyaate maali kun abbaan koo badeera. Yaa Rabbi ijjishee akkatti nama qolu ijjishee abbaan koo bade yaa bayyee ilaala quman ani dubartiin iyyuu bakka mucattii ilaalee shawu jedheen jira. Anumti shamarti tuni mucattii ilaalee shawu jedheen jira malee. Aboo maali kun qomana? Yaa bayyee ani mucayyoo sana arguudhaaf galuun qaba. Ani dura wabii fi inni gala jedheen boo'aa jira miti. Amma mucattii dhumaaf jedhee galuun qaba malee. Abbaan koo bade ofiin arge kaa'ama maaliifiin? Ofiin arge bakka of qoxxobuun barbaada beektanii. Akka ani waan biraa miti jechuudha kan natti tolee sheeppishee. Like sheeppishee maashaallah dha wallahi. Ay gurbicha akkam eessaa filatee hojii sirba sila durumayyuu. Mammarama kana na dhiyeessi. Isatti mammarama kanaan mammarama abbaan koo bade hin daddaaqitii bar hin dha yaa bayyee wallahi asirra isinii godha hin argitanii jechuudha. Yookiin immoo maqicha asirratti isinii kataba dhaqxanii ilaaltanii warri hin argin warra argitan argitan garuu wantichi sirbichi kan ture meeqoo hin ilaala. Kayyoon baay'ilaa sirbichi kun meeqoo hayyuu haaraadha moo akkam haaraadha joo gaaf guyyaa 20 kan lakkifamedha ji'a darbe keessa. Juween aboo ajaa'iba wallahi laazim ajaa'iba jedhe barraan amma ani bakka isheen jirtu qofa irraa bakka isheen jirtu qofa irraa murataa jira ay mucattii jaalladheen jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ay bakka wabii abshir bakka abshir lamaan fataa goonee si jiraachisna fataa goonee jechuudha. Just ani qomatiin kan koosa inni ishiidhaa gadi waan ta'u miti. Already anis dheertuudha. Xiqqoo bifaan na caalti. Maashaallah bifti ishii. Maashaallah jechuudha bakka dastii qabdi. Bismaa
arararararara aboo himmachishinaate awaddishaallo bittojjin dassi dayyan osoo na jaallatte natti tola ani si jaalladha jechuudha. Waaw si jaalladheen jira dhugaa sheeppii kan kee komanaa kan kee hunda isaa si jaalladheen jira. Sirbicharree already sirba dhaggeeffataan jiru waan isin dhibu jechuudha. Sirba mi dhaggeeffataan jiru kin isii intini jechaa jira malee jechuudha. Jechuun bakka alchaa ishii akshinii ishii natti ture. Akshiniin ishii baay'ee takka jechuudha. Like wallahi like addaa ishiidha kenni malee. Masha Allah. Hedduu takka natti tole. Waaw. Bifti ishii chookoleetti chookoleetti jartiin bar chookoleetti tana akkam galaqqisna jedhanii irratti wal fixaa jiran argite. Seedoonis amma durayyuu yoona keessi isaa utuma barbaaduudha silaanni dhaqee gaaf sana piraankii kan godhe natti fakkaata akkuma arkeeni. Namni intini warreen gara biyya alaatti gara biyyaatti deeman tuni bar shamarran biyya tana inni kajeelti beektani hin yaaddi jechuudha. Kanaaf ganni amma wabii harkaa qabachuu barbaadeet garuu wabiinis jabaate abbooy wabiin jabaata dhugaa rabbiin amtiyyuu gaafa baqqaani gaafa kan dhuunfaa isaa ta'e tanas akkasuma jabeeffatee na qabata jedhee abdii qaba. Kanattaan isa jechuudha wanti nan isin mucattiin asii na hatti bareera in sirbiti bare haasaa jedhee mucattiin na hatti beektani. Maashaallah hedduu takka bareeddi wallaahi laazim hedduu takka jechuudha. Waaw sirbi maal akka jedhu aga ammaa dhaggeeffanne garuu intini dhuma laalaa jira malee akshinii dhuma isaa laalaa jira malee jechuudha. Fi yaa akshinii ishii laalaa jira malee sirbichi maal akka jedhu dhageenya wallahi. Kanaaf jechuudha maali dhagaa kanaafi hedduu takka in sirbiti mormallee ni dandeessi mucattiin maashaallah akkuma koo mormesii dheeratti wabi garuu dassi naman jedhu dhugaa dubbachuuf wabi amma qoy makkas lookoo tana gaafa argattu mee maaluma si gammachiisa si jammar qoy isin baara isiniif eeyyama war hanga 3-4 ani dhimma hin qabu jechuudha hanga anarratti yoo fuute ani anaa fi ayyuu mititi maqaa asitti maqaa biraa argee tana namantini jedha beektani. Anaaf ayyuu miti jechuudha. Anarratti dabalte kan biraa fuutee jechuudha. Siif hin eeyyamu ayyuu nu eeyyamu baattiin beeku maleedha. Gin atin gammachiisu nakkas lookoo tana gaafa argattu qo'emeeffachu. Namni iyyuu sitti qannaa bar. Namni iyyuu sitti qannaa jedhe. Kanatti taasisee wanti naan isinitti himin takka hin jirti. Namoonni baay'een kana booda gaawwan yaada keessan komentii jalatti ilaalee wantoota baay'ee jechuudha baay'ee jechaa turtanii. Kana booda akkan waa'ee wabii asirratti isin finneef of intini jedheetiin jira. Sababni isaa gaa isin jechuun isin naan jechaa jirtanii komitiin isin na barreessaa jirtanii waan baay'ee takka nama intini jedhudha jechuudha. Haamileedha filli namaaf hin ta'u. Garuu haasaan keenya wabii faana akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Waan dhaabate miti. Garuu immoo sooshaal miidiyaarraa fageessuu barbaade tananii sababni isaa maali waan isin yaadni isin naaf kennaa jirtan yookiin immoo wantoota kanarratti isin ittiin gammanne jechuudha. Waan isin ittiin gammadeen wanta hordoftoonni ittiin gammadeen immoo gochuu hin qabu. Ani immoo haasaan koofii kan isaa gara keessatiin ittuma fufaa jira. Indoom gara guddaatti deemaa jira jechuudha. Hanga ayyuu faanallee walitti dhufnee wal barree waa baay'ee si faanallee waliin haasofnee akkasuma hanga bakka waan galafa dheeraa deemaa jirra. Wabiin illee deebinaaf deebisee jira. Arga gaafa guyyaa dheengaddaa viidiyoo irratti hojjedheeti deebinaaf deebisee jira. Inni kanaaf iyyuu ammayyuu jechuudha namoonni erga tokkicha jalqabdee sagalee wabiin deebisee yookiin immoo bifa viidiyootiin immoo barreeffamaan immoo sagaleedhaan immoo maaliidhaan wabiin deebisee jettanii yoo ta'e yoo akkanaan fidu barbaadan nin fida jechuudha. Ammayyuu waan wabiin inni naaf deebise akkasuma immoo deebisee yoo amanuu yoo barbaadan jechuudha bifa viidiyootiin godhee viidiyoo siif waraabee siif haa erguu yoo naan jettanis akka inni viidiyoo waraabee gaaf deebisee irratti viidiyoo waraabee naaf erguu isiniif hin taasise jechuudha. Akka nuti waliin haasan keenya akkuma itti fufee jiru akka isin bartaniif jechuudha. Lakki immoo hin barbaannu achumatti xumuradhaa kan jettan hoo ta'es
garuu keessatti hin xumurannee guyyaa tokko immoo yookiin akka carraa ta'ee anus gara biyyaa deeman jira waan ta'eef achitti wal argine iddoo tokkotti nu arguu dandeessanii yookiin immoo agasitti yoo nu waliin turuu barbaaddanii wantoota jidduu keenyatti argamaa jiru qoodaa isiniif